abbaa gadaa inni guddaan. Sirni gadaa yoomee gale. Akka afoola manguddoota Oromoo irraa walitti qabamee fi barreeffama durii sakatta'uu ragaa funaanameen sirni gadaa calqaba ijaarama hawaasa Kuushii fi Oromoon kan walitti hidhatudha jedhu. Ragaa kanarraa ka'uun hawaasni Oromoo erga akka sabaatti of ijaareerraa kaasee gadaan sirna yoo sana eegalee jedhu. Uummanni Oromoo ardii kaaba baha Afrikaa kana keessatti dhaloota Kiristoos dura milineemii 5 haga 4 akka sabaatti kan beekamu yoo ta'u, yeroo kanaa eegalee wiirtuuwwan sirna gadaa akka Mormor yookaan Naayil, Nuubiyaa yookaan Sinaar, iddoowwan Jabal Obaa fi Jabal Guraaratti sirnichaan akka gaggeeffamaa turee fi sirna kanaan hoogganamaa ture ragaan ni ibsa. Iddoowwan kunis yeroo ammaa kana Sudaan kaaba bahaatti argamu. Kana malees Oromoon jiraataa kaaba baha Afrikaa akka turee fi sirna gadaatiin bulaa akka ture ragaan ibsu akkuma jirutti ta'ee, walakkaan uummata kanaa sirna gadaatiin kan bulu ta'us walakkeessi isaa immoo moototaa fi abbootii biyyaatiin akka bulaa ture ragaan afoola fi barreeffamaa ifa gochaa jira. Akka fakkeenyatti yoo fudhanne dhaloota Kiristoosiin dura bara 320ffaa irratti mootichi Aksuum irratti bulchaa ture mootii moototaa Atsee Fantaallee yoo jedhamu, ilmi mootii kanaa kan mootummaa isaa dhaale immoo mootii moototaa Atsee Cilaaloo akka ta'e ragaaleen barreeffamaa ni ibsu. Yeroodhuma kana mootittiin Aanolee jedhamtu akka Nuubiyaa yookaan kaaba baha Suudaan ammaa bulchaa turtee fi mootii moototaa Atsee Fantaalleetiin akka muudamtee dubbatama. Kana malees jaarraa 12ffaa keessa biyya Daamoot jedhamu kaaba Shawaa fi Goojjaan bahaa bulchaa kan turan mootii maqaan isaanii Lammii jedhaman akka turan dubbatama. Haaluma wal fakkaatuun bara 1750 keessa mootiin naannoo yookaan bulchiinsa Indartaa fi Waajiraat yookaan Tigraay ammaa nama Oromoo ta'ee fi kallacha yookaan addoo keeyyateen yookaan nama Kifla Yesuus jedhamuun akka gaggeeffamaa turan ragaan ni ibsa. Kanuma dhugoomsuudhaaf akka afoolan manguddoonni baha Oromiyaa ibsanitti Oromoon dhaloota Kiristoosiin dura bara 2065 keessa akka malkaa Abbayyaa yookaan Mormoritti irreeffatuu fi sirna baallii kennuu yookaan aangoo walirraa dabarsuu akka achitti raawwachaa ture ragaa bahu. Ragaaleen barreeffamaa Nuubiyaa keessatti argamanis kanuma eeru. Haa ta'u malee jidduutti sababa adda addaatiin sirni kun addaan citee tureera. Addaan citiisa hedduu kana booda gadaan seerota ittiin bulmaata isaa haaromsaa kan dhufeedha. Haaromsi kun jijjiirama seeraa fi heeraa qofa otoo hin ta'in wiirtuuwwan amantaa fi siyaasa Oromootaa haaraan akka uumamu gochaa kan tureedha. Haaromsi gadaa beekamaan addaan cinna gadaa bara dheeraa booda bara 1116 yookaan waggaa 900 dura Odaa Nabee irratti kan raawwateedha. Kunis odaalee waliigala Oromoo irratti caffeen yookaan gumiin Oromootaa jaarraa dheeraaf otoo hin godhamin yeroo gumiin haaromsaa itti godhameedha. Haaromsa gadaa kana irratti seerota haaraa fi jijjiirama guddaan kan itti mul'ateedha. Akka hayyoonni tokko tokko ibsanitti haaromsa gadaa yeroo kanaa saglii jedhuuni. Sagliin waggoota 360 kan qabuudha. Kunis gadaan waggaa 40tti waan ta'eef 40 yeroo 9 360 ta'a. Haaluma kanaan hanga ammaatti sagliiwwan 8 akka darbanii fi erga Oromoon gadaan buluu qabee gara abbaa gadaa 2880 ta'uu isaati. Kanarraa ka'uun gadaa sirni yeroo dheerarraa kaasee sabni Oromoo ittiin ijaaramaa fi wal bulchaa tureedha jedhu. Siyaasa Oromoo fi sirna gadaa. Siyaasni Oromoo miseensa gadaa mara kan hirmaachisuudha. Hirmaannaan kunis miseensota gadaa 5 keessatti hiriiruun kan raawwatu yoo ta'u, martinuu sadarkaa ofii eeganii gara aangootti kan dhufanidha. Gadaan miseensa 5tti hirmama. Isaanis waggaa 8-8 aangoo walii dabarsuun waggaa 40 booda immoo aangootti akka ilmaan isaanii dhufan taasisu. Namni tokko abbaa gadaa ta'ee bulchuu kan danda'u yeroo sadarkaa lubummaa isaa malee deebi'ee aangoo qabachuun dhorkaadha. Miseensonni sadarkaa lubaarra jiran kan biyya bulchan yoo ta'u, warri hafan immoo hojii seeran isaanitti kenname
kan raawwatanii fi dhawaata gara waltajjiitti kan dhufanidha. Haaluma kanaan miseensonni aangorra jiranii fi dhufaa fi dabre miseensota aangorra jiran to'achuu fi wal ceepheewuun wal sirreessaa kan hojjetanidha. Kana malees sirni gadaa namoota mara hirmaachisuun mirga namaa kabajuun akka hojjetu kan keessatti mul'atudha. Filachuu fi filatamuun illee kan itti danda'amu sirna miidhagaa fi dimokiraatawaadha. Kunis sirni gadaa hagam bu'uura dimokiraasiin ammayyaa gaafatu aadaan ijaarsa dimokiraasii Oromoon ardii kanaaf gumaache kan nama dinqisiisu ta'uusaa ibsa. Sirni gadaa aangoo bulchiinsa eebba walirraa fuudhuun walitti bu'iinsa tokko malee eebban gara miseensa itti fufuutti dabarsuudhaan sirna beekamaa fi jaalatamaadha. Kunis hambaa uummanni Oromoo ardii kanaaf gumaachedha. Sirni gadaa dameelee Oromoo mara kan keessatti hammatee fi duudhaan isaa kan keessatti sakatta'amu daawwitii aadaa fi seenaa Oromooti. Kanarraa ka'uun dhimmoota seenaa, diinagdee fi siyaasa uummata Oromoo gadaa keessatti kan ifa ta'an waan ta'eef sirna guutuudha jennee dubbachuu ni dandeenya. Kana keessatti abbaan gadaa gaggeessaa mootummaa yoo ta'u, caffeen yookaan gumeen immoo mana maree mootummaa gadaati. Gadaan seera baasuuf hawaasa Oromoo miseensa shaniitti hiruun loogii tokko malee akka siyaasa keessatti hirmaatan ijaaraa kan ture sirna jaalatamaadha. Tasgabbii fi rakkina hiikuu sirna gadaa. Sirna gadaa keessatti yeroo tokko tokko waldhabbiin hangafummaa ka'uu danda'a. Hangafummaan kun immoo bokkuu fi kallachaan ifa ta'a. Kanarraa ka'uun walitti bu'iinsi bokkuu dhuunfachuu irrattis ka'uu ni danda'a. Rakkina kana hiikuufis gadaan seera qaba. Akkuma mul'ataa jiru jarreen lamaan kun walfalmii hangafummaa fi bokkuu irratti qaban hiikuuf abbaa gadaa tuulamaa fi abbaa seeraa araarsurra jiru. Egaa namni kuni bokkuun kuni akaakorraa bahe abaaborraa bahe egaa kennineeti itti ol kaawwanne nu gane je'ani egaati isii wanna silaatii seerri caffee jee hin dubbanna wanna silaatii dhugaan sitti murte wanna dhugaan siin jette hima fudhatta wanna dhugaan siin jette fudhatta hin diddiirrattu bakkanaa kaateen mariyattu garaan kan kee laman godhatu bee waaqni irrana jira bee dacheen as jirti hidda odaana beeti caffee tumaati fincaan tuulama sadeeniiti waaqa aadaa ganamaati bokkuu ati baattee deemtu sani maarreeyi wanti kuni Sigalee fanje waan ture Sigalee fanje bokkuun kuni Sigalee fanje ergisaattis kennu Sigalee fanje ol kaattis kennu Sigalee fanje egaati Sigalee fanje ammata 80 ture Sigalee fanje abbaa lama ga'e Sigalee fanje naa ol kaa'e jeetumatti kenne Sigalee fanje eessee lagaan ceene Sigalee fanje miliqee gandan dhaqne Sigalee fanje egaati achuma taa'a achumata Sigalee fanje inni Sigalee fanje ijoollummaan dhibdeeti Sigalee fanje geenyaan falmaa dhaabe Sigalee fanje falmate Sigalee fanje dhagnaan bokkuun keenya as jira jee beeke Sigalee fanje Sigalee fanje bokkuu nama kanaa magarsa Sigalee fanje bokkuun halkanii afurii shaniitu Sigalee fanje mana namaa hoggaa bule Sigalee fanje naa kenni boo bokkuu koo je'aniini Sigalee fanje siin kennu lakkii hoggaa jee Sigalee fanje maaloo naa kenni je'ani Sigalee fanje namaa waqqasee fudhata malee Sigalee fanje yoodha oo inni hammaatee dhoowwate Sigalee fanje egaa bokkuu ta'uusaa hoo beekani Sigalee fanje bokkuma biraatti magarsaniiti Sigalee fanje namichi sunis fakkaataa hoo ta'e Sigalee fanje atis itti hayyoomi je'anii Sigalee fanje namicha immoo abbaa bokkuutis Sigalee fanje bokkuu biraatti magarsan malee Sigalee fanje egaati Sigalee fanje kuni Sigalee fanje bokkuun kanuma saati Sigalee fanje duraan itti kennate Sigalee fanje akkaawoti itti kenne Sigalee fanje akaakoti itti kenne Sigalee fanje egaati naa kenni waan koo jee Sigalee fanje lakki na bira ture jee Sigalee fanje amma Sigalee fanje dhaffeen murteessite Sigalee fanje gadi dhiisi Sigalee fanje ati immoo abbaa bokkuuti Sigalee fanje bokkuu itti magarsi jenne Sigalee fanje inoo ganaa wal qabatanii Sigalee fanje seerri kun duuban deebi'u Sigalee fanje hin diigamu Sigalee fanje hin soofamu Sigalee fanje ganaa wal qabdanii Sigalee fanje Kenya gan